ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው obboleessi isaas waggaamee galafeeti. Haala faatee ati naga qabdaa maal ta'uu deemta duba ammaati? Hayi maal inni inshaallah waggaamee qaasiin jedha obboleessi isaa sun xiqqaadha. Dikkaa akka xiqqaa ta'e isaa argite ati. Haadha faatee ana faatti nu dhagaani miidiyaan waraabama. Haasaa ismaartii haasaa akka mucaan edda viidiyoo isaa san harka hedduu irra deddeebi'e ilaale. Eqiyyaa. Akka lakkoofsa aslii fiddee jala kana barreessiti na wuci. Eessaa dhufa faaraa piroomaksii mana kiyya. Guys, ispi challenge guutaa. Ispi challenge wanta afurtamaan takka waan takka afurtamaan maal jechuu barbaada? Tabri, thank you so much. Inante ispi challenge. Nimba namni tikiyyaa lubbu. Oh my goodness. Nimba namni sadii nimba namni garuu. Tabri, thank you galatoomi. Guys, terpiliidha. Anama bakka bihaa minyooti taatee haftee wiinii fudhachuun kiyya kun. Iskeeri bilbila taaptaap godha guys, taap godha. Kuma dhibba haa gallu taaptaap godha. Kuma dhibba haa seennu yalla let's go. Jamiilaan naga isaatii jetti. Jamiilaa ibsaa wal arganii sin? Hin beene wallaan. Jamiilaa waan argine? Guys, dabiliidha, trippiliidha. Kaameratu harkatti hafi bar waan naan jedhu ka jalqabdeen haasaa yaa kaan naan jedhu. Fuula irra qabeena eegaa jira bar. Harkaa dhaabate si ficcisiifne si ficcisiisaa mishir. Si harkaa dhaabee karatti. Si carrafachiisaa mishir. Jaayiba qaba wallahi warri miidiyaa hun kaameeraa meeqaan irra dhaabbataa jira. Kanaaf ijji gamta kun na jallatti bara dheenyaan ijaan dhufu. Habiibti xiyya kaate aajette. Naqarra rakkadhee bara anfaan kaameeraan tiiddee misirgeessa oolanii. Kaate aajette fuudhanii kaate baay'atte. Aamee haasaa tokko jechuudha ka maali shisma. Gaafi inni si gaafate jennaan ati onna jette san. Ati qophaa'e boorsaa hingi qophaafadhu deemu. Eessaa fi eessaa fuudhanii sagalee walii hidhan. Maal? Kaati gaafa sagalee fuudhaniiti walirra hidhanii tokko. An gaafa inni ibsaan gaafii si gaafachuudhaaf onna jennaan ati onna jetteen sana si jala jiraayyuu guyyaa sana. Akka waan ati onna jettee wayititti. Uummatni fayyaa hin qabu bar haruma kan akkuma godhee lafa na qabsiisuu barbaadan garuu fi lafa qabattan wallaahi laaziim bataama kabdaachwaalloo ni maars gubbaan jira. Habiibti ana wanni dasma jedhoo jiraate kasi arrabsuurra kasi jaalatu baay'ata wallaahi maasha Allah. Warra jettee obboleessi isaas waggaamee galafeeti. Masni isaaniis ta'u jidduu dhaabbateeti adda dhorkama. Keenya garuu gizee namni arrabsamus taa'eetuma beekaanis taa'ee silaa hadhiisaa jirus taa'ee silaalaa akkas jechuun kun immoo sirriidhaan dhiisaa aboo atis dhiis namni jiru hin dhabame jechuun I don't know maybe namni guddaan hin jiru jechuudhaaf namni guddaan hin jira jechuun. Maaliif akka kanatti walirra calistanii wallan laaltannanii hin beeku dhugaa. Yaa dhugaadha. Masii si harkeen ture masarat si harkeen ture bar. Yaa dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti itti waan jiru maayikii amma
duuli karaa adda addaatiin nama duratti deemuu ni mul'ata. Garuu ammooti nu ajandaan sun hin turu yeruma isaan agartee sheekotii maaliin namoonni adda addaatti baay'ee dhaaba. Garuu kagaranaa kun maaliif akka ta'uu dadhabe si qofa otoo hin taane namoota hedduudhaaf gaafiidha. Namoota hedduu gaafii guddaadha. Rakkoo qabu. Numa dhaabbata jennee yaannaan namoonni sulleen arguu dhabaniiti miti. Tarii waan dhaabsisuu baataniif illee hin beeknu. Yoo garuu wanni akkasii sun garuu ammootunoo badii ati hin qabnee fi waan ati hin qabne gaafa sirriitti tuuluu barbaadan rabbi sii tumsaa jechuudha. Rabbi sii tumsaa ati darajabduu safuu Oromoo beektu aadaa Oromoo eenyu Oromoo ka ta'e Oromoo miti halagaan si beekaa jechuudha. Das ani wanni ani hedduu itti gammadu keessaa isa san jechuudha. Maaliif halagaan namni tokko akkanaa dubbatullee hin barbaadu namni tokko naa dhaabbadha jechaan jiraani. Ani unkaan tanaa miti nama naftanyaa iyyisiisee ganamaa galgala gara galee ilaalleedhaan sanii miti. Nam tokko sababa nama tokkoo fi sababa nama lama sababa nama shanii ganti tokko arrabsamuu fi xiqqeeffamuu hin qabu si galee. So nam tokko illee taatu dhaabbadha jechuun jiraatu. Callisanii yoo ilaalan hundinuu akkuma tokko ilaalaman si galee. Callisa namni ijoo hin dhabame ta'a dabbadhu. Kunis sirriimti namni ijoomoo akkamitti dhabamee dabara. Kana bargaaffii malee waa'ee wanti miti. Haa ta'u mee amma mucaa san sappoortu godhuu isinirra jiraata. Mucaa sappoortu godhaa. Abbaatis abbootiin sanillee mooraalii isaa lamanii fi irra jiraata jechuudha. Wallahi dhugaadha. Abbaa keenya sani maangudicha ilan qabne sani artistii bulee isaa gamee isaa nama artii Oromootti dadhabee jechuudha. Wallahi nama san seenaa isaa dheengaddara baay'een natti dhagame. Hedduudha artistoonni Oromoodhaa kan dagatamanii sappoortii goona sagantaan adoo silaa godhamee fi hunduu wannis agartee namni waan danda'u. Wanni guddoon jiru maali beekta? Maayikiin fakkeenya mallaqa namaan kennitee gadi baatee mallaqa namaa kennu caalaa mana kan kee kana bantee nama yoo gargaarsiste waan guddaadha. Wanni guddoon jiru jechuudha sagantaa yeroo itti qabame yoo godhame hedduu barbaachisaadha. Sunisanii jabaadhu kan rabsoodha itti fufamaa jira dhaabbataan jiru. Ganama kanammoo waa hedduu na agargee baay'een si gaddisiisa jechuudha. Waa hedduu asirratti haasa'uun sitti ulfaata. Waa'een nama tokkoo fi nama lamaa gara kutatti dabruun gara gandatti gadi bu'uun ulfaataadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Wanni akkasii ammoo si sin dhaabsisu ibsa sin dhaabsisu jechuudha. Sheekalee eenyu jechuudha. Wanni abbaa fedhee fedhii kan keetirratti wanni ati dhaabbattee dalayiddu nama kamuu dhaabsisuu hin danda'u jechuudha waan san. Amma ati lubbuun jirtutti ni goota waan ta'eef jechuudha. Garuu ammoo tiruu hawaasa wajjin jiraatu uummata wajjin waa hedduu qabu. Qabsoo keessa waliin darbee jireenya walitti qabu dhiiga tokko amantii walitti qabu aadaa walitti qabu dachii walitti qabu kana diqqeessuun dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi arrabsuun ulfaataadhaa dhaabbachuu qabu. Wanni akkasii gahee jedhameeti galatoomtuu fi tanaa miciyyoon baddee ni baddemo ni baddemo akid ni baddemo imbanne bread badde gaafa bulii soddomaa san dawwaltee turtee misashfaa jira jettee akkuma suuraa isii ka misashfaa jirtuun harka poolisaatiin qabamtee mana yaalaa fidanii fakkaata. Egesiin booda suuraa san kaastee argitee maal balleessite harka qabamtee lukkubee naa kee fidannaa fakkaate. Lukkubee xiqqoo akka sammuu taatee jedhee agarsiis poolisichi dubbata jedhan. Xiqqishoo lukkubeetiti ni lukkuba ture duraan. Duraan uummata akkaan lukkubu nasa manatti kaatti yoo dawwaltu nasa makaatti eegasiin booda amma guyyaa isa dhumaa kan ammoo choo bakka gaafan ganda akiraatiin wal agarra malee waliin agarruu adda booda jette. Urgagaa san sirriitti cufatee immoo wata akkan agarra. Akka dhukkubni sammuu dhukkubu kana duraan dhukkuba ture.
لا من تكلم إنكم فولس شاكا سري مالي ومتكون نرى بيكون لينجر درانا قوم كاكا ترت Poolisni yoo akkas jedhu baate itti amantee jirta obboleetteeti yaa poolisa caala siitu beeka jeeti. أنا اللي سيرا شيء واني هنكا نبتشو تشو بيلا دولت يا ركوتي اللي بقى كنت آخراتي ولا جراجة تبقى نمني مو فيا كبوا كسنجر جريا أنا اللي جولة بان دولت تشو تشو Jaalallee ni qabdi. Jaalallee hin qabdi. Lakin abbaa manaa. إن كبدو أنا مبهو يا بابا أنا كبدو Okay, waggaa meeqa jiraatte achi Dubaay keessa waggaa meeqa jirti? وقال ماما وقال ما دبايكيس Okay, lafuma amma qoy hayyu bitak. Lafa haateetuma baddee poolisii harkatti isinii dawwalte moo maaliin akka himmi akkaataa natti immoo guyyuma tokko keessa haatee dhukkubsatte moo akkaminni? برات الذي درا باتيرتي باسبور اللي من عربات قتي باتي Ayi. ودباتي مو غرجا جا موتر باتي ودبرا خنا قدي باتي مو اي اما ديوتنا مو من عربات دلغا جرت ديبيتي ودولت مو افان قلبانا سفت يورو مدراسنو بري فمليو بري ستولين دبرسيتي وانتات مو بيوان Maybe nama isi arsii jira. والله نمني سي ارسل لين جرو نمني وايسي دبتون جرو Jaalallee hin qabdu yoo walitti aaran akka tasaa. وني انا رابي كن جرو كاو كوات اللي غرو بتاكل Duuba amma mana yaalaa sanii baddee. ايه من يالا سفيدان ان اللي نرجع جرا وسم فيديو ان تركيسي سم بريسا سن موتو چو جته بريسته تمان سلكي کو چفته گویا سا ارابات اگ گویا داستی مو ادي لين انجرو هم تاكل انجرو سلكي Amma guyyaa meeqa taate erga badde? पुलिस उद्दो मगा पुलिस उद्दो माती का अपनी इसी ने चुफाती ना राउड दिशानी युम्मा मेगा जोले बिलबिला उमंता Ji'a takka guuttee? لا اما पुलिस अड्डे थे Bulii saddeeti ganaa guyyaa saddeet moo? Guyyaa sagal okay ji'a soddoma jechuun qoy eegite qishooshi maybe nama jaalattu qabaattee aartee ta'uu danda'a walitti aaranii ta'uu danda'a dubartiin tun hin beekamtu beekte xiqqoo aaruu dandeessi. Sitti baatus waan mataa isiifi waan xiqqoo isii aarseetu jira. Namni nama amantuu fi nama jaalattu gaafa nama jaalattuun kaadamte minaamin addunyaa kanaa si garagara si galee maybe akkas ta'uu danda'a. Guyyaa saddeeti waan ta'eef xiqqishoo obsiititi yoo xiqqishoo akka turtu ta'e hin barbaadnaa jechuudha. Maybe darbeessitayee na eegalatu. ماشي غلط ayya akkasii yeroo itti fudhadhuuti eegi rabbis ni haa mul'isu jabaadhu inshaallah. Akkasii maayik walitti deebina alli nama akka dalagaa seena turtii gaarii qabaadhu jabaadhu inshaallah. Marhaba ayye. Ayya mangistii. هاي معكي قشتين طلع كم جرت فياكيتي Hai warqeeti akkam nagaa fayyaadha. طلع جبدو لقا ربي أكنا دولي كما كمان ستي يا جبين كي لقا هدونا ما بونسسا جرو واتوكو جاتشو في إبسان غافا وركي لكي سيرا قد نيتي إبسات هاتي الماسك كومان دوتو جولي كان سراق أبو الرجل Dhugamaan jedha nama taphaa miti niitii nama jalatti Oromoon duudhaa qabaa aadaa qabaa niitii nama jalatti arrabsuun uf xiqqeessu waan ta'eef warri asirra afaan bana hundi faamilii qaban waan ta'aniif biyyatti jaarsotatti waliin qaaqaaf gosatu waliin qaaqa argite naannoo sikkoo mandootetti akkas niitii nama jalatti hin tuqani gaafa inni seera kana godhatee fixeetiin jedhee warra kanni warra asirra si arrabsan warra kana waan hin taane sirra odeessan kanniin seeraan warri jaarsotaa walitti dubbatanii gosti walitti dhufee walitti dubbate ofirraa dhaabuu danda'uu qabanii waan kana ibsaan hin beekaanii nutti muyyuun barbaachisu waan kana godhuu qaban. To be honest dhugumaan waan nama jibbisiisaatu
warra akkana suuraa kan kennaa ijoollummaa kee gayyaa san suuraa tokko warra hin qabne qofa akkana fakkaatutti mee suuraa ofii gadaa baasanii ka ijoollummaa qashti dhagaa basanis ni bareedda uma rakkina hin qabu ijoollummaa keessatti namni bara ijoollummaa fotoo hin kaa waan barbaadeen ta'a arras dammoo akkasuma bareeddaa bara sanis akkasuma bareedda an hedduu dhugamaan aadonnoo oromummaaf akkana wal xiqqeessu wal kuffisu maaf waan akkanaara walirra waan hojaniif annaan galle dhugamaan sin jedha Barani. Ani barkanani bi ana finni addan baanu yoomillee garuu akka addan baane wal jaalanne rabbiin waamas waa rabbiin jaw malee ilmi namaa jaw hin ta'u sila akka isaanitti bara adda yaani bara adda kunne bara akka isaanitti sila akka isaan maqaana waan ani qabne hunda narra kaa'an hin bar sila mee maal isaanii godhamee na walalchiisanii mee maal godhaaf gammachuu maal godhaaf mee For sure, tokko yoo ansi jaalatu na fakkaata jaalala hinaaffaanatti fakkaata garuu namni garuu wanti kun akkanatti ittiin fufuuf hin taa'u arguu deemtanii gaafa seera amma asirra walitti wal jaalan jechuun hin taane gaafa oromoon gaafa qe'ee namaa dhattee intala namaa kadhattee seera godhatte niitii namaa nama jalatti kun ilmaan sikkoo mandoo ammoo niitii isaa jalatti tuqanii jala arrabsuu fi kaddu isaa wayya so I hope waan kana bakka sararatti godhanii waan kana hin dhaabsisan jedhee yaada. Garuu wanta asirratti deemuuf waan baay'ee jechuu barbaannaa garuu ani personally an arraba ijoollee baalagee gabbu'ee ijoollee baalagee argitee reeti isaa nama rabsitu waliin haasa'u waan hin feeneef malee waan baay'ee qaaquu dandeenya afaan dandeenya aadaa keenya sirribbeenna safuu qabnaa waan baay'ee jechuu dandeenya garuu yoo of gabbuuftee nama ijoollee xixiqqootanii wajjin argite baay'ee masi aarsan dhugaa waan baay'ee na aarsa wanti ijoollee oromoo kun hedduu na guba dhugaa waa'ee nama baay'ee waan argu amma si'i akkana wannoo jechuu ijoollee tana dhiisiiti amma waan jijjii godhan kana irratti baay'ee tokko aara garuu keessa seentee afaan isaaniillee sirriitti hin beekuu baxabbaxuu waan kana hin dandeettu argite garuu wal xiqqeessu nama xiqqeessuuf walirra oromoo ammoo yoo deebee kusuna edda gosa biraatitti wal gaheetiin akkas godhaisi ammoo oromoon ati ganda ati keessaa dhalatte akkas godhu jechuun salphinna nam jaarsin jiru ganda keessa jedhan dhaabaa jedhee ijoollee dubbatu warra sirra akkana haasa'u kan